Ashamaar Kafuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin an Ibsaa Gadaati. Dura dursuun hangafoota oduu. Obbo Jawaar Mohaammadfaan sababa filannoon mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafaniiru. Hidhattoonni waboo lammiilee alaa ugguruu beeksisan mootummaan irratti deebii kennuun beekameera. Facebook fuulota Itoophiyaa ta'an namoota dogongorsan 176 cufuu beeksiseera. Gamtaan Afrikaa sarbama mirgoota namummaa Tigraayitti mudate qorachuuf akka jiru beeksiseera. Eertiraan dhaabbanni United Nation maqaan balleessaa jira jechuun himatteetti. Kim Jong Kooriyaa kaabaatti inni nyaataa jiraachuu amananiiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Hidhattoonni waboo gama lixaa fi kibba Oromiyaan socho'an lammiilee Afgaanistaan lama aanaa mana sibuutti ugguruu beeksisanii qondaalli mootummaa dhimmicha gaafataman taateen kun raawwachuu haalaniiru. Garee waraanaa bilisummaa Oromoo waboo jechuun of waamuu fi mootummaan shanee jedhuun kanneen ugguraman dhaabbata albuuda baasuuf akka hojjetan ibsa baasee ture. Adda lammiileen kunniin ugguramuu isaa ta'ee bakka itti raawwate aanaa sibuu ta'uu qaama walabaan hin mirkaneeffamne. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Liyaas uummata Afgaanistaantu nu bira jira. Godina keenya sirriitti beekna jechuun taateen kun raawwachuu hin beeku jechuun deebisaniiru. Gareen ajjechaa fi badiiwwan garagaraan mootummaa fi uummataan himatamu baatii dura paarlaamaa Itoophiyaa galmee shororkeessitootatti galmeesseera. Hirmaannaan qaamota garagaraan irratti ka'us garuu ifatti ugguruu isaa yoo beeksise kun yeroo lammataaf. Kana dura lammiilee Chaayinaa 3 albuuda baasuu irratti bobba'an jedhe ugguraaf boodarra waldaa fannoo diiman idil addunyaaf dabarsuun isaa beekameera. Qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan godinaas ta'ee aanaa mana sibuu garuu taateen kun raawwachuus yeroon haalanii turani. Poolisiin olaanaan bulchiinsa naannoo Beenishaangumuz aanaa mana sibuu daangessuus yeroo gaafatametti yaada wal fakkaataa kennaa tureera. Boodarra waldaan fannoo diimaa idil addunyaa lammiilee Chaayinaa 3 imbaasii Chaayinaatti akka kennaman haala mijeessuu mirkaneesseera. Gareen dhaabaa abbaa irraa cabuun socho'u lammiilee Afgaanistaan dhaabbata Moonrook Maayiningii fi Marable Development PLC jedhamu hojjetu ugguruu himee jira. Bakki uggurriin kun itti raawwates godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuu ta'uu eeree jira. Ibsa baase keessatti maqaa isaanii kan eere yoo ta'u suuraalee jiraatis jedhu maxxanseera. Ibsa Tiwiitarii irratti dubbii himaa waboo idil addunyaatti kan jedhaman odaa tarbiin baheen nageenya namoota to'atamanis yoo ibsu nagaa qabu jedhee jira. Haa ta'u malee ibsa bahee keessatti gaheen namoonni to'ataman jedhame garicha ibsa maal akka ta'e hin beekamu. Maalummaa dhaabbata albuuda baasuu jedhame kanas odeeffannoo guutuu argachuun hin danda'amne. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa dhimmicha gaafataman obbo Liyaas uummataa odeeffannoo hin qabu jechuun himaniiru. Waggaa baranaa qofa aanaa Gullisoo, aanaa Baabboo Gaambeel, aanaa Abbee Dongoroo fi kaanitti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwateef mootummaa fi jiraattonni hidhattoota himataniiru. Haa ta'u malee hidhattoonni aleellaa lammiilee nagaa irratti hin raawwannu jechuun waakkataniiru. Kanaan dura pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Dalaasaa Bulchaa qondaaltota mootummaa abbootii gadaa fi hojjettoota baankii dabalatame butamuun beekameera. Taatee kanaaf mootummaan hidhattoota himata. Haa ta'u malee isaan ifatti amananii hin beekani. Haala kanaan duraan hin baratamneen garuu yeroo ammaa ajjechaas ta'uu baatu uggurri ifatti amanaa jira. Kun akkamitti akka ta'e wanti ibsamee hin jiru. Wanta raawwanne qofa ifatti amanna. Kanaan achi wanti hin raawwanne itti gaafatamuu hin fudhannu kun jijjiirama imaammataa miti jechuun dubbii himaa waboo odaa tarbii himaniiru. Haa ta'u malee qeeqxonni taateen amma hidhattoonni itti jiran maqaa gaarii tolchuuf kan kaayeffatedha jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii jalatti himataman kan guyyaa kamisaa har'aa beellamni mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti qabaatan illee nageenyaaf jecha osoo hin dhiyaatin hafaniiru. Abbootiin seeraa nageenya himatamtootaa fi hawaasa balaaf jecha himatamtoonni dhaddacha irratti akka hin dhiyaanne ajajneerra jechuun ibsaniiru. Abbootiin seeraa galmee Obbo Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 24 harkaa qabu guyyoota darbanitti sochii filannoo olaanaa taasifamuu turuu himaniiru. Himatamtootaaf eegumsa cimaatu barbaachisa jechuunis haala sochiin filannoo olaanaa jiru keessatti himatamtoota mana sirreessaatii gara mana murtii fidanii dhufuun rakkisaa akka ta'u dubbataniiru. Kanaafis Obbo Jawaar Mohaammadfaan namoota 24 filannoo booda mana murtiitti akka dhiyaatan dhaddacha ajajeera. Iyyata abbaan alangaa ragaalee isaa dhaddacha cufaa fi golgaa duuba ta'uun jecha akka kennaniif sababa dhiyeeffateef himatamtoonni deebisanii akka dhiyeessaniif ture manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidata. Dhaddacha farra shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa har'aa kan beellame. Dhaddacha har'aa irrattis abukaatoon Obbo Jawaar
Jawaar Mohaammadfaan sadii kan argaman yommuu ta'u, deebii iyyata abbaa alangaaf qopheessanii maamiltoota isaanii bira akka jiruu fi isaan of harkaa akka hin qabne dubbataniiru. Deebii isaanis beellamatti aanutti akka dhiyeessan himaniiru. Manni murtichaas galmee Obbo Jawaar Mohaammadfaan dabalatee namoota 24 ilaaluuf waxabajjii 21 bara 2013 tti beellameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii bara 2012 keessa ajjeechaa artiistaa Haacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii keessatti argaman kunneen biroo labsii akka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf bahe, labsii akka teeleekoomii, labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa fi seera akka biyyattii keewwata garaagaraa darbuun ture kan himatamani. Manni murtii olaanaa federaalaa simataawwan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa wal qabatan 6 akka addaan citan murteessuun isaanii yaadatama. Obbo Dajanee Guutamaa, Birhaana Masqal Abbabaa Sanyii, Tsaggaayee Raggaasaa Araarsaa namoota biyya keessa hin jirree fi galmee Obbo Jawaar Mohaammadfaan keessatti himataman keessatti argamu. Dhaabbanni Facebook Itoophiyaatti fuulawwan akkaawuntiiwwan niitworkiin hojjetan akkasumas gareewwan eenyummaan hin mirkanoofne duubaan dubbii ololaa gadhiisanii fi namoota burjaajessan jedhe haquu beeksiseera. Hoogganaan imaammata nageenyaa Facebook Naatnaa'el Gilchar ibsa miidiyaaleef kennaniin akkaawuntiiwwan sobaa 176 Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun odeeffannoo maxxansan ugguramuu himee jira. Dhaabbatichi kan kana beeksise gabaasa amaloota qindaa'oo waan jedhan hin fakkaanne jechuun guyyaa roobii baaseen qorannoo geggeeffameen akkaawuntiin feesbuukii 65 fuula feesbuukii 52 fi garee feesbuukii 27 fi instaagiraamii 32 haqee jira. Fuulawwan akkaawuntii fi gareen haqaman kunneenis eejensii nageenya odeeffannoo Itoophiyaan kan itti waamaman ministeera muummee Abiy Ahmed ta'etti hidhata qabaachuu jedhamee jira. Sababa isaa yommuu himu fuulonni haqaman imaammataa fi dambii kaampaanichaa cabsuun odeeffannoo nama dogongorsanii fi ummata burjaajessan waan dabarsaniif turan jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa ammatti dhimma kana ilaalchisee wanti dubbatee hin jiru. Dhaabbatichi fuulawwan feesbuukii fi instaagiraamii haqe kunniin tooftaa qindoomina qabu waan dhara olola oofanii turanii fi fuulawwan haqaman kunneen dhimmoota waayitaawoo biyyattii fi odeeffannoo biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetan ta'uu himee jira. Isaanis odeeffannoowwan dharaa nama dogongorsanii fi paartiiwwan siyaasaa mormituu ceephan maxxansaa akka turan himee jira. Dhaabbanni teeknooloojii guddichi kun fuula feesbuukii fi instaagiraamii haqaman namoota insaa keessa hojjetan waliin hidhata qabaachuu adda baafadheera jechuun gabaaseera. Ejensiin nageenya odeeffannoo Itoophiyaa kun ministeera muummee Abiy Ahmediin hundeeffamuun kan geggeeffamu turee fi itti gaafatamni isaa ammoo nageenya saayibarii biyyattii tiksuudha. Tarkaanfiin kun yeroo biyyattiin filannoo biyyaalessaa geggeessuuf guyyoonni 5 hafuuf fudhatamedha. Hoogganaan imaammata nageenyaa Facebook Naatnaa'el Gilchar kanneen ugguraman hordoftoota biyyummaa keessaa irratti kan xiyyeeffatanidha jedhaniiru. Namoota gocha kana duuba jiran waliin qindaa'uun kaayyoo isaanii galmaan ga'u fuula feesbuukii yookaan akkaawuntii sobaa fayyadamuun waa'ee isaanii fi maal akka hojjetan ilaalchisee uummata dogongorsaa turan jedhe dhaabbatichi. Dhaabbatichi yeroo qorannoo kana geggeessan tarkaanfiin fudhanne qabiyyee isaa irratti osoo hin taane amala isaan irratti xiyyeeffanne. Namni duuba jiru eenyu haa ta'u maaliyyuu haa maxxansu biyya keessaa yookaan alas haa ta'u jedhee jira. Yeroo darbe keessa bu'aa qorannoo amaloota qindaa'oo hin barbaachifne arganne haqaa turre kan jedhu dhaabbatichi. Haala kanaan ji'a ja'aan bu'aa qorannoo isaa maxxansuun eessatti akka fuulli feesbuukii haqame akkam namoota salphaatti baranii jijjiiran fide hubatan gochuu ture jedha. Dhaabbatichi ji'oota lamaan duras gabaasa wal fakkaataa baaseen fuulawwan masriirraa ta'an Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan haquu isaa beeksisee ture. Gamtaan Afrikaa himannaawwan sarbama mirgoota namoomaa kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa mudatan jedhaman qorachuu akka eegalu beeksiseera. Koomishiniin qorannoo kunis jimaata dhufu irraa eegaluun dhimmicha baatiiwwan 3 itti aananiif akka qoratu himee jira. Koomishiniin qorannoo kun himannaawwan kaan qorachuu fi odeeffannoowwan himannaawwan sarbama mirgoota namoomaa cimaa qaqqabsiisu murteessuuf barbaachisoo ta'an hunda walitti qabuu fi itti gaafatamummaan kan itti kennamedha jechuun ibsi Gamtaan Afrikaa baasee agarsiiseera. Koomishiniin tibbana qorannoo geggeessuutti qaamolee dhimmichi ilaallatu irraa walta'iinsan gaafateera. Naannoo Tigraay keessatti waraana mudatee wal qabatee sarbamni mirgoota namummaa babal'achuu ilaalchise himannaawwan qaamolee adda addaatiin dhiyaataa jiraachuun ibsameera. Mirgoota namummaa kun erga opereeshinii waraanaa humnoota TPLF kan duraan naannichaa bulchanii fi amma mootummaan akka shoror keessatti farraje irratti sadaasa bara 2020 naannichatti eegalee booda kan mudatedha. Waraana sadaasa darbe mootummaan Itoophiyaa fi loltoota TPLF jidduutti eegalee namoonni 1000 lakkaa'aman du'uu akka hin oolle tilmaamama.
Ministeerri muummee Abiy Ahmad naannoo Tigraay keessatti sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamaa jiraachuu gabaasaaleen agarsiisan jiraachuu dubbataniiru. Loltoonni sarbama mirgoota namummaa raawwatan seeraan akka itti gaafataman himaniiru. Keessattuu loltoonni Eertiraa mootummaa federaalaa maddii hiriiruun naannicha keessatti lolaa jiran sarbama mirgoota namummaa kan kanaan himataman yoo ta'u, hawaasa addunyaatiin akka naannicha dhiisanii bahaniif dhiibbaa olaanaatu taasifamaa jira. Sababni waraana naannichatti mudatee wal qabatee namoonni 60,000 ol ta'an biyyaa baqachuun gara biyya ollaa Suudaanitti ce'aniiru. Kanneen miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo naannichuma keessatti bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uun hir'ina nyaataa fi yaaddessaadhaan saaxilamaa jiraachuu dhaabbileen deeggarsa namummaa idil addunyaa irra deddeebiin akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa lammiilee kanneeniif nyaata dhiyeessuuf cimee hojjetaa jiraachuu himuun haalli sadarkaa beelaa hammaataa fi lammiilee saaxiluu naannicha keessa hin jiru jechuun waamicha dhaabbata idil addunyaa taasise kana mormeera. United Nations ergamaan Eertiraa New York jiru jarmiyaalee United Nations jala jiran manni maree nageenyaa fi jarmiyaan deeggarsa namoomaa qindeessu OCHA jedhaman irra deddeebiin Eertiraa hadheessaa jiraachuun himatteetti. Ergamni Eertiraa kun himata irratti kaa'u irratti akka yaada kennuuf manni maree nageenyaa akka hin affeerree fi akka hin hirmaachisne himee jira. Eertiraan gocha maqaa ishee balleessuuf raawwatamu kamuu hin fudhattu jechuun ejjennoo biyya isaa ibsee ergamni kun mootummaan Eertiraa himata qondaalli deeggarsa namoomaa United Nations Mark Lowcock loltoonni biyyattii lammiilee hongeessuu fi balleessuu akka meeshaa waraanatti fayyadamanii dararaa jiraachuu kan isaan himan waakkateera. Ibsi mootummaa Eertiraa akkas jedheera. Eertiraan gonkumaa naannoo Tigraay irraa gargaarsa namoomaa danqitee hin beektu. Eertiraan soorataan nama adabu bara dukkanaa bara 1998 hanga 2000 bara Itoophiyaa waliin wal waraanaa turteyyuu akkas hin goone. Walgahii dhoksaatti manni maree nageenyaa United Nations taasise irratti Mark Lowcock akkas jedhaniiru. Loltoonni Eertiraa lammiilee shororkeessuuf jecha dirqisiisanii gudeedaa turaniiru. Haala kanaan dubartoota fi shamarran irraan dararaa hamaa geessisaa turaniiru. Loltoonni Eertiraa uummanni akka beela'u gochuun haala kana akka meeshaa waraanatti fayyadamaa turaniiru. Hokkarrii fi haleellaan kun kan itti fufu yoo ta'e fi loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa hin baane yoo ta'e beelli hamaan bara 1984 ture deebi'uunsaa waan nama ajaa'ibu miti. Shakkiis hin qabu jechuun Mark Lowcock dubbataniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran yeroo gabaabaa keessatti bahu jechuun dhiheenya dubbataniiru. Eertiraan garuu ammallee himannaan maqaa balleessii kun ta'e jedhee kan irratti qindaa'edha jetteetti. Qaama siyaasaa ofii fedhu tarkaanfachiisuu barbaadutu Eertiraan maqaa balleessaa jiraachuun himata dhiyaataa jiruuf ragaa quubsaan hin dhiyaanne jechuun OCHA'n qeeqee mootummaan Eertiraa dabarseera. Qaamni kamiyyuu sababa garaagaraa uumuun dhimma Eertiraa keessa galee hokkoraa fi goolama siyaasaa akka uumu hin eeyyamnu jechuun ibsi mootummaa Eertiraa kun beeksiseera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyya isaa hir'ina nyaataa mudachuu ifatamaneera. Hooggantoota olaanoo biyyattii duratti haasaa kan taasisan Kim Jong wabii nyaataa uummata muddama keessa galaa jiraachuu ibsee jira. Dameen qonnaa biyyattii oomisha karoorfatte milkeessuu hin dandeenye jechuun sababni kanas lola hamaa bara darbe obomboleettii gosa Itoophiyaa maddee ture ta'uu himee jira. Gabaasaaleen akka agarsiisanitti gatiin nyaataa haalaan ol ka'eera. Miidiyaan Naayik Niwus akka jedhetti muuziin kiiloon tokkichi $32 yookaan birrii Itoophiyaa 1,400 oliin gurguramaa jiraachuu ibsee jira. Kooriyaan Kaabaa weerara COVID-19 to'achuuf jecha daangaa ishee cufteetti. Kanarraa kan ka'e daldalli Chaayinaa wajjin qaban haalaan gadi bu'eera. Kooriyaan Kaabaa nyaata xaa'oo fi bobaaf Chaayinaa irraa argatti. Kana malees biyyattiin sababa sagantaa niikulara isheetiin wal qabatee qoqqobbii idil addunyaa irraa kaa'ameen daran miidhamaa jirti. Hoogganaan irree jabeessii paartii tokko qofaan biyyattii bulchu kun waa'ee haala nyaataa kana akka dubbatetti. Wayita Kooriyaan jiddu gala paartii biyyaa bulchutu paartii hojjettoota magaalaa guddoo Pyongyangtti walitti qabaminti. Walgahii kanarratti Kim Jong oomishni indaastirii biyyaalessaa ruubiin guddateera kun kan bara darbee wajjii wayita wal bira qabamu jedhee jira. Qondaaltonni kunneen waa'ee walitti dhufeenya USA fi Kooriyaa kibbaa akka mari'atan kan eegamu yommuu ta'u hanga ammaatti odeeffannoon dabalataa bahe hin jiru. Eebla keessa Kim Jong haala amma duraan hin baramne rakkoon isa mudachuu amaneera. Kanaanis qondaaltonni uummata keenya haala xiqqoonis taatu rakkoo jalaa baasuuf deemsa cimaa fi ulfaataa Ardios Mark jedhamu akka godhan waamicha dhiyeesseera. Jecha Ardios Mark jedhamutti qondaaltonni biyyattii kan itti dhimma bahan rakkina yeroo beelaa bara 1990 to'ate keessa ture wayita kaasanidha. Beelli kun kan dhalate gamtaan Sooviyetii diigamuu hordofee qarqaarsi biyyattii gootuu qabamnaan turedha. Bara beelaa sanatti lakkoofsi waliigalaa namoota du'anii beekamuu baatus hanga miliyoona 3 akka ta'u tilmaamama. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya
Oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii.